Itoophiyaan egaa filannoo marsaa torbaffaa ergi ministeerri muummee Abiy Ahmed mootummaa jijjiiramaatiin as filannoo marsaa lammaffaa isa duratti ammoo filannoo marsaa shanaffaati gaggeessitee jirti. Ministeerri muummee duraanii obbo Mallas Zeenaawii marsaa arfaffaadhaaf injifachuudhaan sanaan booda du'aan gara fuula Rabbii yookaan gara Waaqaa argii deemanii booda ministeerri muummee egaa Abbaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny erga aangoo qabatanii waggaa takkaaf filannaan marsaa takka isaan irratti deebi'ee jira. Gama biraatiin ammoo Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed Prime Minister of Ethiopian erga aangoo qabatanii booda marsaa lammaffaa kan har'a gaggeeffamaa jiru kana wajjiniin sirni filannoo marsaa torbaffaa kun sirna filannoo marsaa ja'affaatiin garaagara. Tokkoffaa irratti kan marsaa ja'affaa haala nageenyaa jeequmsaa fi waaraa hin turre yeroo ammaa kana ammoo haala nagaadhaan filannoon bara 2000 kun bara filannoon marsaa torbaffaa kun bifa gaariidhaan gaggeeffamaa jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed akkuma suuraa irratti agartan naannoo Bashaashaa bakka dhaloota isaanii deemuudhaan dirqama lammummaa isaanii baanii filatanii jiran. Wanti gaafii namatti ta'u ministeerri muummee Abiy Ahmed paartii kana filatanii immoo paartii biraa filatanii paartii ofii hoogganaa jiran kana filatanii immoo paartii biraa filatanii jechuudhaaf wanti kun waan hiccitiiti waan beekamuu danda'u miti jedhetan amana. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiy Ahmed erga filatanii booda magaalaa Jimmaatti buufataalee koolidarii bu'uuraalee misoomaa tokko akka daawwataa jiranii fi yoo akka carraa ta'ee sagalee kana argatan ammoo kana caalaatti biyya isaanii akka tajaajiluu danda'an dubbatanii jiran. Gama biraatiin ammoo argachuu fi argachuu dhabuun isaanii shakkiidha. Gama biraatiin filannoon kun filannoo seera qabeessaa fi filannoo haqa qabeessa akka ta'uuf namoonni garaagaraa lammiilee garaagaraa biyyoota garaagaraa akka Ameerikaa biyyoota akka Awurooppaatii fi Afrikaanota keessaas naannoo filannoon buufataalee filannoo garaagaraa irra deemanii filannochi sabdaneessummaa qulqullina haqaa fi bilisummaa biyyattiitiif maal akka ta'e jechuudhaan namoonni gariin deemanii daawwannaa garaagaraa godhaa jiran. Taajjabbiidhaaf Afrikaa bakka bu'ee kan Itoophiyaatti argame mootummaa Keeniyaa pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataan akka naannoo sanatti argamanii wantoota tokko haqummaa sabdaneessummaa fi diimokiraasummaa Afrikaa akka ilaalaa jiran namoonni hedduun dubbataa jiran. Asirratti wanni jechuu barbaadu ministeerri muummee Abiy Ahmed naannoo Bashaashaa godina Jimmaa aanaa Gommaa magaalaa Gaaroo ganda Bashaashaa jedhamutti argamuudhaan buufataalee filannoo naannoo isaan itti dhalatanitti argamutti darbanii sagalee akka darbaa jiran namoonni hedduun ni dubbatan. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiy Ahmed yoon filatames yoon filatamuu baadhes turtii waggaa 8 keessatti biyya kanaaf tajaajila guddaa tajaajilee jira. Diimokiraasii fi karaa haqaatiinis aangoo gallakkisuun akka filatamanitti deebi'anii ammas aangoo gallakkisuun waan gaariidha. Uummanni si filatee har'as yoo deebi'ee si shaaree kan biraa filate kunis bilisummaa uummatichaati. Haqa uummatichaa deebisanii kennuun dirqama jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u yoo caalaatti nu filattan ammoo ammallee caalaatti akka hojjennu abdii qabna jechuudhaan dubbate. Dargaggeessa ammallee ministeerri muummee Abiy Ahmed akka inni injifatu dhibbaan dhibbatti amanamaadha. Garuu filannoon bara kanaa filannoo haqa qabeessa akka ta'e addunyaan hedduun irraa dubbataa jiran. Gama biraatiin ministeerri muummee Trump pirezidaantiin Trump mootummaan USA mootummaan idila addunyaa kun hoogganaan addunyaa kun abba Trump wanta dubbatan keessaa mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed strong government jechuudhaan dubbatee gurbaachas illee akka malee ajaa'ibsiifatee jira. Nama jabaa Afrikaan qabdu jechuudhaanis dubbate yeroo Abiy Ahmed gizees itti qoosaa ba'e waa'ee laga Abbayyaa yookaan hidha guddicha Itoophiyaa irratti ministeerri muummee Itoophiyaa fi pirezidaantiin Ameerikaa kun yeroo takka walitti muufachuun ni dhagahama. Sababa siisiiti jecha zabana kana ammoo ta'e jedheetuma yaaduu jammaree pirezidaantichi kun mootummaan Itoophiyaan mootummaa jabaa qabdi jedhanii jechuudhaan dubbatee ture. Har'a ammoo itti deebi'ee Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif Ameerikaa keessatti Keeniyaatti aantee filannoo haqa qabeessaa fi sabdaneessaa tokkummaa fi walqixxummaa biyyattii mirkaneessiteetti jechuudhaan akka malee dhaadessee jira. Gama biraatiin mootummaan Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataan Itoophiyaatti argamuudhaan buufataalee Finfinnee keessatti buufataalee filannoo Finfinnee keessa jiran hedduu irra deemee qorachuu fi to'achuu ammas wantoota takka taajjabbiidhaaf akka ergee booda mootummaan Itoophiyaa filannoo marsaa torbaffaa kana haala gaariidhaan qindeessee jira jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa irra deddeebi'ee gammadee irra deddeebi'ee galateeffatee jira. Gama biraatiin paartiin Bilisiginnaa haalota bara kana hojjetan keessaa Itoophiyaa fi Afrikaanota wanni kun waan ceesisudha. Uummanni sagalee isaa qulqulluu haala gaarii ta'een gabbahee
kennataa jira. Pirezidaantichi akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa kan yeroo jalqabaati filannoon marsaa torbaffaa kun filannoo marsaalee garaagaraa hunda gaggeeffaman irraa wal caalaa jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u, filannoodhuma waggaa 5 dura kan paartiin humti kun gaggeesse kan bara 2000 fi wayii kan dabre suni kan bara 2003 sun filannoo gaarii hin turre haalli nageenyaas rakkisaa ture. Mootummaanis bilisaan akka filannoon sun taajjabamuuf affeerraa nuun goone qaama dhaabbilee waa'ee filannochaa qorachuu barbaadanis ugguraa ture. Bara kana garuu ofuma isaatiif kellaa banee nu yaame jechuudhaan affeerraa mootummaan bilisiqinnaa kun taajjabtoota Afrikaa yaame kanas baay'ee takka galateeffatanii jiran. Gama biraatiin Wiiliyaam Ruutoonis mootummaan Itoophiyaa dabree akka inni aangoo qabatu abdii qabna jechuudhaan mootummaan Jibuutiis Ismaa'il Umar Geelleen yeroo dhiyoo keessatti ministeera muummee Abiy Ahmediif ergaa baga gammaddee akka erguudhaaf qophaa'aa jirra jechuudhaan dubbate. Hasan Sheekh illee akkasii. Gama biraatiin mootummoonni Abiy Ahmed akka inni aangoo hin qabanne gaarreeffatanii immoo kanneen akka Isaayyaas Afwerqii fi Abdul Fattah Alsiisiin egaa akka filannoon kun hin gaggeeffamne waan hin godhin hin qabu. Waraanota garaagaraa waraana adda bilisummaa Oromoo fi kanneen garaagaraa warraaqsa uummataa itti banuudhaan gara FBT fi gara sooshaal miidiyaatiin shororkaa hawaasa keessatti uumuudhaan gara naannoo Harargee godina baha godinaalee Oromoon qabdu keessaa godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee naannawa Jibuutii karaa guddaa Itoophiyaa fi biyyoota alaa wal qunnamsiisuu irratti wantoota takka bifa shiftummaatiin gaggeeffamaa jira. Keessattuu uummata keenya Harargee jumaa isaanii akka magaalaa Finfinnee hin seenneef qaamni filannoon Itoophiyaa keessatti akka gaggeeffamne barbaadu kun shororkaa hawaasa keessatti uumuudhaan akka filannoon kun gufachiisuudhaaf yaalaa jiran. Gama biraatiin waraanni adda bilisummaa Oromoo kan Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamu uggura kaa'ee jira. Filannoo kana sababeeffachuudhaan akka wanti takka hin deemnee fi tajaajilli kamuu akka hin gaggeeffamne bakkoota zooniiwwan waraana adda bilisummaa Oromoo qabate 8 keessatti sochiin waraanaa fi ooppereeshiniin hamaan akka gaggeeffamaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kana hunda bira darbuudhaan ministeerri muummee Abiy Ahmed cabsee seenee naannawatti dhalatee Bashaashaatti wantoota hangas hin jedhamne hojjetee jira. Sagalee uummataati. Uummataanis akka isaan mootummaa isaan hoogganu filatanii fi innillee eenyuun akka filate amma yeewunaatti hin beekame. Maaliif korojoon sun korojoo hiccitiiti namuu beekuu hin danda'u. Koree yookaan mircaa boordii warra jedhaman koree wajji raawwachiiftuu filannootu waan sana dubbatee ministeerri muummee Abiy Ahmed abalu kana filateera jechuu kan beeku jara qofaa. Jarri immoo piraayiveesiidha gabbaasanii dubbachuun hin danda'amu. Abiy Ahmed macheem paartii isaa hin filatu qaamuma takka ta'e wayii filata. Maaliif of filachuun hin danda'amu. Filuu fi filatamuu keessatti yookiin filuu yookiin filatamuudha malee of filadhu kan jedhu seera biyyattiitii fi heera biyyattii keessattis waan barraa'ee jiru waan taaneef paartiuma tokko darbee filachuu isaa waan hin oolle. Keessattuu filannoon Bashaashaa keessatti argamu kan dogongora kan namni biraa filatame tokkicha Abiyyi qofa jechuudhaan dubbatama jechuudha.